tokkotu jaartii lammaffaa fuudhuu barbaade. Akka jaartii isaa jalqabaa itti amansiisu immoo hin wallaale. Yoo hojiin qabaatiin seenaa tana dhageeffadhu. Namtichi kun jaartii qaba. Jaartii isaa tana wajjin waggaa 17 jiraatee ijoolleellee irraa qaba. Jiruu bareeda waliin jiraatan jaartii isaa tana wajjin. Lafumaa ka'ee gaaf tokko mataa isaa keessatti jaartii lammaffaa fuudhuu barbaada. Fin jedhe. Khalasaan sammuun isaa lammaffaa fuudhuu barbaade. Sanbooda jaartii isaa tana amansiisuu akka hin dandeenye beekee jira. Sanbooda namoota naannoo san keessatti argaman irraa intala wahii argee itti tolte. Warri isii dhaqee akkana naa kenna. Yaani osoo isiin hin beekin irruma fuudhuuf jallise. Warri intala akkana jedhaniin abboo ati jaartii akka qabdu hin beekna. Intalli teenya ammoo nama jaartii biraa qabu itti heerumuu hin barbaaddu jedhanii. Mana 2-3 deeme hundinuu akkas jedhanii. Sanbooda silaa dhiisuu qaba. Erga ta'uufii didde. Laakiin fuuti tun mataa isaa xuuxee jirti. Yaani lammaffaa tana fuudhu malee hin dhiisu jedhe. Achi mala wahii baasuudhaaf yaale. Mala ajaa'ibaa wahii argate. Mala shayxaanni nu hin yaanne wahii argate. Samoona san akka nama dhukkubni wahii, akka nama sihirii wahii itti godhamee, akka nama jinni wahii isa kabalee wahii of godhuu jalqabe. Mana kan osoo jaartii wajjin nagaan ciisaa jiru faa'iyyaa osoo taa'aa jiru kana fazzazee beekaa. Yaani inni wanni akkas godhatu beekaan yaani akka nama waa itti godhame. Sanbooda jaartiin maal taate jetteen yaani garaa nyaateen. Abboo sihirii wahii nag godhuun oolanii. Anammoo sihiriin kun isinitti illee taraa sodaataa jira. Jaartii amansiifachuuf inni. Akkaataan inni itti amansiisuuf deemu ammoo akkaataa ajaa'ibaatiin. Kanaafuu ani amma haga sihiriin kun narraa badutti si gadhiisuuf jedheen, si xalaaquuf jedheen, sanbooda si deeffadha jedheen. Wayita sihiriin kun narraa ka'e. Abboo rabbi sodaadhu. Yaani bultii tana waliin ijaarree ijoollee tana hunda waliin qabnaa, waggaa kana hunda waliin jiraanne. Moon xiqqoo tanaaf akkana jettaa jennaan ati gadhiifamti jedheen. Takkitti shuutii godhen jechuudha. Jaartiin akka ajaa'ibaatitti aarte. Ijoollee fudhattee gara warra isiititti galte. Yeroo kana meedaan badee isaaf ta'ee jira. Inni jaartii isaa tana takkitti xalaaqee deemee dubartoota awwala isa didan san kunno jaartiin tiyya xalaaqee jira. Amma nutti heerumaa jechuu ni barbaade. Yaani fuudhee sanbooda jaartii isaati jalqabaa sanillee deeffachuuf hin malli inni ittiin deemaa jiru kana. Almuhim deemee intala jalqaba warra isii bira dhaqe san abboo akkanaa jaartii tiyyaa. Yaani khalaas addaan baanee jirra jiruudha haala jiruuti jiruun akkanumaa. Jedhee warra sanitti boo'ee kun amma kophaa kiyya jira maali jedhee warra sanii boo'ee warri tole itti ilaalla jedhaniin. Yeroo kana oduun jaartii isaa bira geette. Maaltu gahee akka inni dubartoota jaartii biraa akka inni fuudhuu barbaadu dubbiin jaartii isaa ta jalqabaa tana bira gahe. Lakkaawwanni inni nagadi dhiiseef jaartii biraa fuudhuufi jette. Yeroo kana rabbummaan mala wahii naa fidu yoo ani gudii isin godhin jette jaartiin. Almuhim inni warri jalqabaa sun xiqqoo akka waan cecceemmuu ta'uu isaa arganii sanbooda jaartiin isaa tun ta jalqabaa maal gootaree bakka inni dhaqee kadhatu hundaa bar jaarsi kiyya sihirii itti dalagame jettee dhayxee dubbatti warra sanitti. Wanni nagad dhiiseefiyyuu sihiritu itti dalagame saniif yaani waliin jiraachuu dadhabnaan nagadi dhiisee jettee dubartoota safara san jiran hundatti oduu kana bittinneeste. Mana inni dhaqu hundaa inni kadhachuudhaaf ta'u ati sihirisi dalagamee miti jedhanii namtichi balballi itti cufame. Balballi itti cufamee amma khalaas yaani waan godhu wallaal jaartii isaa jalqabaa san deeffachuudhaaf jaartii isaa bira deemee warra jaartii isaa deeffachuudhaaf. Wayita dhaqu jaartiin iddaa ofii geeffattee yaani iddaa ofii geeffattee jirti. Namtichuma ollaa isaanii galu wahiitu jira. Namtichi kun dhufee jaartii namtichi kun gadi dhiise tana kadhate. Wayita inni kadhatu isiilleen alaaxuul tole jetteen. Inni kun kadhate intala illeen tole jettee jirti khalaas itti heeruma jette. Jaarsi dhufee deeffachuu wayita ta'u bar kadhatamti jedhaniin jaartii xiyyamoo jedhe. Haati ijoollee xiyyaatu kadhatame
eenyutu kadhate ebalu jedhanii batee jedhee gubate. Yeroo kana jaartii isaa kadhachuu jalqabe abboo rabbi sodaadhu. Ijoollee tana hunda waliin qabna amma yaani waliin fuune خلاص tole waliin jiran jira. Ijoollee tana hunda waliin qabna abboo rabbi sodaadhu akkanan ta'inii jedhee jaartii isaa tana kadhata. Sideeffadhaa waan ati barbaade sii godhaa jedhee jaartii isaa jalqabaa tana kadhata. Jaartiin isaa deemiitii takadhatte sanniin miila jala kufe akkuma miila jala kufaa jirtan sanniin deemita biraa soqadhu jetteen. Adaati wanni jalqaba yuuna xalaa ta'eef deemtee fuutee sambooda nadeeffachuuf jetteen. Wayitumaati kadhaa jalqabde duun nageettee dubbiin akkaati saniif deemtu beeke yoomiyyuu sittin deebu jetteen. Khalaas ilmi halaalaa na dhufee jira na kadhatee jira isatti yeroo malee sittin deema. Hattan ijoollee tiyya wajjin na fudhate ijoollee tiyya na biratti guddatte nan jedhe. Dhiira jechuun kana jetteen. Siigalee sisin barbaadu jetteen. Namtichi achi harka waliin dhahaa ba'ee la ilaha illallah gudiima akkamii keessa seenne. Wallahi khayriin waanuma rabbi fedhe keessa jirti jedhee mana ona ofiititti gale. Akkasitti jaartii ofiillee xalaaqee tabiraallee fuudhuudhaaf jaartiin sihiritu itti dalagamu jettee fuudhullee hin dandeenye. Haala sanii waggaa 17 booda namtichi kun singilii ta'ee jedhama. Kanaafuu yeroo garii yoo ati mala baaftee jaartiitii irratti fuudha jettee malli kun osoo ati hin beekin gara ati yaadne sitti deebi'ee akka bofaatti si maruu danda'a. Wanni ati gochuu qabdu gabaabinaan jaartii lammaffaa fuudhu yoo barbaadde ima fuudhe. Jaartiin ta'e ishee jettee jechuu baattee ima fuudhe. Sababni isaa mala baaftee malli kun madaa akkasitti hin taane nagaatti.